ربين كينا سبحانه وتعالى نبي إساء كبجما جالتما نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه عمل غارت أجج أخلاق غارت أجج مال جدان خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إر دبروك أبدو غارت أجج ولا لا إر غرغل جدا ربي سبحانه وتعالى عملنا ما كوني kan uumamaan gaaramu fi kan inni gaarummaa of leenjisutu jira. Fakkeenyaaf namoonni gariin uumamaan obsuu, dallansuu irraa fagaachuu, dhugaa dubbachuu, of gadi qabuu fi akkasuma amaloota gaggaarii baay'ee qaban. Namoonni gariin ammoo uumamaan ni dallanan, ni ariifatan, ni boonan. Namoonni amaloota akkana kana qabanis of leenjisanii amala badaa kana sirreeffachuu ni danda'an. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhan? Nama amala badaa irraa of tikse Rabbiinis isa tiksaa. Nama kadhaa irraa of duroomse Rabbiinis isa duroomsaa jedhan. Kanaaf amala badaa ofirraa dhiisanii gaarii bakka buufachuun ni danda'amaa jechuu